Ashama harka fuunee nagaa waaqayyoo ala bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu jaallatamuuf kabajamoo isin mucaa jaalalaa jalatti warreen argamtanii hordoftoonni isin mucaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaadha galata waaqayyoo isiniin jedha. Gidduu kana wal jalaatti babbanneetu jira dhiifama guddaa isin gaafachuu dhufe nagaa miti isin akkam jirtu qorri maal fakkaata ijoolleen mana madaamii jirtanii yeqibamoch madaamoo maal jedhanii jiroonni afaan ijaan hin danda'u ifama. Inna nagaara miti isin kanarraan kana fi jajjabaattu hojiin akkam oolmaan akkam ana biraa hunduu gaariidha garuu waaqayyoon naaf kadhadhaa isiniin jira sababiin isaa yeroo tokko haaliin ulfaataa beekaa baay'ee mana yaalatti deddeebi'uun isin jira haala tokko keessatti baay'ee miidhamsiin jira waan ta'eedhaaf waaqayyo waliif kadhanne immoo waaqayyo harka qabeenya ceesisa jedhee mana hunda keessanuu baay'een isin jaalladha akkan isin jaalladhu immoo hin beektu hundi keessanuu isiniin jedha please viidiyoo koo yeroo lakkisu share naa godhaa like naa godhaa subscribe gochuullee hin dagatiin asiniin jedha ijoollee uummata Oromoo hundi keessan nan jaalladha warra afaan kubichaa ageessan tun taane warri kaanis warri hin dhageenyallee like tuquun dagatiin asiniin jedha innaa waan akkasiiti kanarraan kan hafe haala hojii natti ulfaata ogaa innaa haalli fayyaas baay'ee ulfaataadha waaqayyo immoo jira gaachi keessatti waaqayyo harka nama qaba yogguu kubsannu yogguu dadhabnu beeqa yogguu nuti mogoleen keenya bu'u abshir jedhee kan harkeenya qabeenu kaasu waaqayyo waan ta'eedhaaf inni abdii keenyadha kaleessa saatiif abbaan keenya nu faana hin dhufne kan nu faana dhufe ayyaana isaa nuuf baay'isee humna isaa nuuf baay'isee wajjin ta'anii jajjabeesse Iyesuus Kiristoos qofaadha ameen haleluuyaa waaqayyo har'as nu wajjin hin jira nu garee gaaraa hin jajjabeessan amana waaqayyo keenyatti maaliif jennaan waaqayyoon keenya waaqa karaarra geessise nama biraa deebi'u miti iddoo nuyi jennee fi iddoo nuyi yaadnee waaqa nu ga'uudha waaqa harka keenya qabin jajjabeessu waan ta'eef nan amana isiniin hin jira obboloota koo please naaf kadhadhaa baay'ee gidduu kana dhugaa waggaa kana keessa baay'ee mana yaalatti deddeebi'aan jira maal akka ta'e naan galu takka ilkaantu na dhukkubaa takka mataatu na dhukkubaa takka lukkatu dhukkubaa yeroo birasii baay'eetti baay'achaa jira waaqayyo biyya kana keessa nagaree gaarii biyya namaa kana keessa nagaan biyya kootti nagalchu bicha waaqayyo naaf kadhadhaa isiniin jira innaa wal cina haa dhaabbannu kadhannaan ittiin illee waan hundumaatiin wal baluggaa dhaabbannu isiniin jira hunda keessanuu ergaan ni qabu isa kanadha kanarraan kanaaf immoo obboloonni ina jalatti argamtanii adaraa waaqayyo isiniin jedha dhugaa waaqa jaalala gooftaatiin subscribe naaf godhaa subscribe share like comment gochuun nagatiin isiniin jedha innaa waan akkasiiti waaqayyo ayyaana sanuuf haa baay'isu amma wal agaratu hunda keessanii iddoo feetti mootummaa waaqa keessattis ta'e lafarrattis amma wal agaruutti gooftaan humna isaanii baay'isee biyya namaa keessa warra jiru kan ayyaana isaanii baay'isee biyya keenya nagaan nu haa deebisu beekaan ulfaata haalli biyya namaa ugaa baay'ee kan ani akka kiyyaatti ugaa waaqa kana jee dubbachuu hin danda'u sababiin isaa haalli anatti ulfaatu nama sakaanitti illee akkas ulfaata yoo ta'e baay'ee sodaachisaadha garuu gaa waaqayyo hunduma isaaf abdii nuuf kenneera waan ta'eedhaaf maaliif abdii nuuf kenname jiraataadha Filiippiyoos 4:4 irratti akkas jedha yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha ammas irra deebi'ee jedha gammadaa waan jedhuudhaaf dhiphinuma sana keessa taa'inani gara gooftaa irra ilaaluma fuulli koo ifaadha haleluuyaa maqaan isaa eebbifamu egaa waaqayyo inni kaleessa engada nu gaggeessinu wajjin ta'e har'as nu wajjin waan jiruuf jabaadhaa isiniin jedha abdiin nuuf kenname jiraataadha yoo fedha waaqayyo ta'e nu ceesisaa hin galla maatittis nagaan gallee hin dabalamne jedheen akka kiyyaatti abdii guutuun qaba dhiphinni jiraatus dhukkubni jiraatus beekaa mormiin garaa addaa jiraatus enuma galla biyya namaa kana keessa moo'ichaan numa galla unumatu moo jedheetanii nana mana isiniin jira jabaadhaa jaalala guddaa isiniif qaban isin jaalladha ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu haala bakka jirtan hundumaa keessatti gooftaan isin wajjiniin haa ta'u anaaf illee naaf kadhadhaa isiniif illee isiniif kadhadhaa waaqayyo akka ayyaana kana baay'isee maatii nagaa biyya nagaatti nagaa nu dabalu akka waaqayyo wajjiniin ta'u isiniin jedha innaa waan akkasiiti amma wanti soomii ramadaanuuf haa jira wanti hojiin xiqqoo hin baay'ata achirratti immoo maaliif hojiin yoo baay'atu waaqayyoon kadhachuu hin dhiisnu obboloota koo kadhadhaa waaqayyoon maaliif yeroo sana yeroo nuyi kadhannudha mitiire egaa kan jilbi keenya jabaatu hojiin hundumaa keessatti yogguu kadhannu kan mo'icha argannu hin kadhannu taanaani nurra ciisti yoo ta'e seexanni hin ta'u maaliif kadhata hin kadhannu hojiin nutti baay'ata beekaa qodaa eeguu jira mana qulqulleessuu jira kallattii karaa hundumaatii waan hundumaatu jira hojiin yogguu kana ulfaata kadhata ifne dhaabna taanaan buguliin keenya laafa waaqayyo wajjin walitti dhufiinsis dhaabbachuu hin danda'a kanaaf gooftaa haa kadhannu
hojii keenyatti isaa jabaannu waaqayyoon kadhachuutti isaa jabaannu wal cinaa haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu isiniin jedhaan yaada qabu kanadha. Isinis yaada qabdan nuuf firaa warri yaada nuuf hirtanis eebbifamaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Shaaloom ayyaana gaarii keessa ayyaana gooftaa keessanaaf jiraadha. Ayyaanni waaqayyo si wajjin haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Share, subscribe, like gochuun dagatiin isiniin jedha. I love you hunda keessanuu.